Okay. Speech challenging. Ega banam. Okay. Thank you, guys. Thank you, Sidah. Oh, I am. Thank you. Well. Yep. Thank you, Baru. Thank you. Yes, bro. Galato Vicky. Wow. Galato Vicky. Okay, thank you. Galato. Waxaan ku qoslayaa ayagoo saan hub waxay staree ee ka cabsanaya globes way ka waran alooyo wallahi bila sakayga dhameeyay Kana kuno mumu. Akala sira wedwan. Yetti ko galato lugar yetti ko. wallahi bila waan ku qosroyaa sida wax cabsanaya wax qeyl dhanka dhacaysa alooyo Soomaaliis ma laga cabsanaa you guys wallahi seriously why you afraid this globes if you guys waiting Galato maruga hundi kesano galato ma. Galato ma hundi kesano galato ma. Ah. Ayo orang tidak. Sorry. okay yeah you too thank you you guys you don't need to afraid and so it's crazy you guys ready you don't need to afraid them oh bye bye Toma wallahi duga ke ya endum wow orang wow alaman kana kaisin dadab kuna
Kota gala. Galatoma. Orang Yohanes ninja ungkap wallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongkira. Thank you. Galatoma manjil. Kongkira bale. Boleh sako baga gamante. Najira da duga galatoma. Jetti ko. Sheikh Hussein Abdallah undi keessanu galatoma duga. Akkasitti offanne ganna. Ante baguma dukke raga Arabi nu arsite Sumalen duga Arabi baguma tagarsiiste duga. Alaabaa diddiin waayyo. Ani nan sora de baraka male ko baandu ban se garu to be honest game ya kana game bebo. Duga Arabi. Warri sagaltamootaati warri keeyyata 39 hundi keessaniyyuu galatooma kubbaalee warabbi. Oromoon kutaa 11 hundi keessaniyyuu galatooma baasii jira. Baay'ee tokko. Bari ani kan ajaa'ibu tu guys. Gaafii tokko garuu dhiifama naa godha nan bu'a. Ani kan ajaa'ibu waa'ee deemiyyuu miti. Maalumaaf qoy Oromoon kun diina baay'ee qaba. Sumaaleen kun Amaara caalaa nu jibbiti waan nama ajaa'ibu. Anna ajaa'ibe garuu maaliif akka ta'e beeku beektaa? Wanni lafarra deemu marti nama jibbiti waan nu jaalataatu jira. Marqos nama galatee furata akka warri keeyyata 39 baay'atan warri 9 baay'atan hundi keessanii galataa isinii mala. Dhugaa rabbi dubbachuuf baalee Oromoo gaafa jettan akkana agarsiiftan hojiin galate. Alhamdulillah. Galatoma wallahi. Aku jadi. Injera saja aku sih. Me elu famai. Barwa majira kamati tinda banne kati dubanu namne beita. Sekalian injera jad. Injera ya sekalian. Sekalian ke injera wana. Azumanu Oromoo hundi keessanii galatooma baale dhugaa dubbachuudhaaf galatee maguddaa kan nu galchitu qabdu galannis kun hujuma keeti namni hojii ofii nyaata gaafa jedhamu rabbi akkas jedha nama miti hojii keeti keessaafu warri tokkoo fi 99 hordoftoonni faamiliin baale akkasuma warri keeyyata 39 fi warri 90moota galataa isin mala hedduu ta galatooma baale baga Usman wantu hundi keessanuu galatooma dhugaa Bale galatoomii baga gammaddee baga mirgaan galtee mooti qabadhaa gaddudanii booda hidhachaatanii. Iluu faallee warra jala jiru seensaa galan. Carraa kennaa Ziyaad carraa kennaa. Ayyee talaaf galchaa.